kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'aan tana maqaa saroota tanaatiin isinii yaama. Saroonni tuni gariin biyya keessuma jirti, gariin biyya Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa biyya adda addarraa galtee jirti. Ta biyya keessa jirtullee ni jirti. Uf duraaf warra maqaa isaanii hin beeyne maraayyuu akkanaa ergitanii jiranii saroonni birallee har'aaf saroota kana mee warra garaadhaaf gartee waa nyaatu kana yeroo nyaata achitti jala guuran wannaa jennaa ni jalqabna. Amma yeroo ammaan kana saroota kanaaf asitti nyaataan qopheessaa jiraa fi nyaata kana asittiin qopheessaa jiraa fi nyaata kana nyaachisuudhaaf saroota tana nyaataan qopheessaa fi jiraa fi maqaan isaanii isinitti himama. Nyaata taayee danda'a kottu hamburgee dafi kottu hamburgee dafi Hangasa Ibrahim kottu dafi nyadda Kabuta nyad Jafar Ali tinje Jafar Ali kottu dhappati leencoo baatiin jarjariin dhappu sittillee niin kennaati. Amin Jundi Fayyisaa Lalisaa tinje dhapha duubat deebi'a gariin keessan. Adam Harun Shimallis Abdiisaa Takkala Uumaa nyadda Abiyoot Kaasaane Adaanech Abeebee dhageessuusa Adaanech dafii kuttu saroota hafan tana warra maqaan isaanii na jalaa badee tokko Minisootarraa badee Minisootarraa achi dhufee jira maqaan isaanillee nyaannillee amma jalaa dhumatee jira. Kan Minisootarraa achi galee tokko ka warra Gujii tokko fa'a tokko kan Uruweerraa galee isaani kun saroonni tuni maqaa isaanii natti hima guyyaa tokko akkanumattiin isaan nyaachisa biyyee haa nyaatan isaanii.